Ayo. Malu. Kau kapi. Malu. Koi. Mana bagus. Akak ada berarti orang kan. Malu kita bayar ni. Mahal ni malan tak kena calai. Usah mana duku bi anak duku. Bah. Munam pun saya kena telat tu. Itu negara aku kita kan nanti akan itu nurgu faulu. Masa di sini. Masa di sini. Akak tak tu yung betu anta ni asal demi. Anak makan jipe. Anak makan jipe man. Male. Mas sobeng tu dia ada lima. Koi. Elah. Akas. Saruga tu. Anseran juru kanan tu sare tak. Malam masuk tela, masuk sare dah. Wala sare na je dah. Nanti kami ada bosso. Kami masih goda. Amma masih god. Anak kami macam mana? Macam jete. Baru. Garang kami mesti hoyera. Nanti hoyera ni nanti hoyera. Tangga mama ni. Nabi bayi dah lat. Hati nabra regal kala kai tu acha bolte na ka kana tini yah bolte na ko. Mali bu yas garo dah lo. Hal kani so kuno. Oh. Sirra tapi dah mira. Neron ko padu tiap tu am na mira tu tu. Malang gode kana cala du kupsadu. Hedu kaki kana ni sai. Malo na jina de mala bam na ni. Atau Mal kan bayar pada siapa nak kerja ni bra. Yang mula ada kana tini. Moka mote telati. Ko wawo jete telati ho aya chiti. Inu ko fatwa di. Ile laga nati bita bis go galle. Gana si aje san sinje. Na dogateo. Manni na mausi nafu. Asodata. Mukto sinafu. Baldo sinafu. On kotto gararta. Malam be ko na tiyan se korta. Laga na su ko ngota. Arraba ke musres bakara tumbetu. Nan duam nan jirada ke betu. Arraba ke sirres. Galle asom na ko ga. Ko ci galle asom na. Antum halam be ka gatun aku de galti. Ko ga nati bana. Malam golare. Ko jole no kana baate de. Ko ga nati bana. Mal munana ke tela to na ta jese. Wallah dah ya malam gosi turge sa jelas. Mana ko chana. Bakas turge so argate man go. Mal tahu ke shani. Mal ngeste. Tanar katiru ena kan. Mal kulo siya chiso. Siya chiso. De male masih itu re kan. Mana tu? Mana lagi tu? Mana apa god? Nana chip tu, kalau siapa yang nana chip tu? Mana apa god? Mas dah be kalau aja nak. Wah, nak kota kalau be kan. Ni kalau be kan. Kayak malu sih basah. Nak kan? Esa king kaba. Bahawa narakai gotan. Got. Gawan sih boleh. Lesen nak abu na jete. Malam masih dah ada be. Sinda dem ne okuno. Mal martan ro vida sikabanchiro. Mo atiyu. Akana ma. Pashan ni na demu kana fatar dukari da ku fatar ku kana fatar ni. Ato nduta. Kosi te demu re. What do te? Pare de inde wala. Kota. Sami. Dokter. Dua aku tak kek kamu. Lagi sini. Saya ada. Kaya mali kam. Kaya mali juga tani ano. Main ni mal tata ni mal tu sentuke. Dua aku tak kek. Dua satas ke. Aku mesti goda molat. Mal lang guru dokter monye sakya kaya na tumabule. Aka kan itu. Iya aku desain dah bira. Itu sewan tu kena kesu. Isinar sisa. Mal tu apa? Nanti nak bulu saka kan itu busana payah ke sana baca boleh. Isaga. Kun kansari tahu dulu. Kansari matau denda. Kan beramo kami singgoda meski. Mal lang guru kana ulat tinjuru buk kisem ko lakai. Isim ko fasisa. Mal ko fasisa mari ada na ba kanto. Nak ba? Uga bisa. Muna punya ko berandar. Busada di gadmis. Busada. Okay. Kambiramu me kami singgoda me malam nasa me eskinati mami. Duda ko narame. Duda sama. Mai ti beti shano rafti. Isim bele sama. Nabelesa. Sukar. Sukar. Kambiramu meski kami singgoda me. Itu do ko min drame to ni matera. Meski. Oina kama kabdu. Ma. Noshi. Bal. Kode ka kana. Meski.
Akkas waan nu gidduu bula. Ani madduun jedhee na dhukkuba. Maal du'aniiru eessa turtan amma kan maal Waan jireenya maali? balaa biddaa doo maal ngungubaa du'aa keessan tafeewu maal Ol deebii. Maali kana gadeessa dha? hojii keenya nutti hin kadhifamaa hojii Ila isa kana gaditti fiiddan kana? isa nun hojii keenya hojjennaa seeraan Hojii yoo ta'e baay'ee duutaniitu maal amma balaa biddaan irra buuttee eddaniire maal duutaniitu haalaan godhe Madduun jedhee dhukkuba koo doktor. jedha baay'ee maal tempereecharri isaanii Maal gallee haasofnaa maalatti fiiddire? Addeessanii deebisanii yaamu. Na dhukkuban. Nan deebise. akkam immoo bultii dura Bultii dura immoo jettanii. bultii dura waa gootanii beektu bultii booddeeoo Tuni ishee fuudhee dura moo? beektu Beektaa laa? bultii booddeeoo akkam Maal waraqaa qaayilaa baafachuun dhufe bini. dhiisaa HIV dha Maal haasa'u? HIV dha kan itti Gootaniittuu garuu bultii dur. gaafa san akkasii qabatan baruun hin danda'amu Sana HIV naa kenname. hin beeksisa maal qaamni isaanii iyyuu maal du'aniiru Jireenya maalii qaba? fayyaa keessantu deema maal du'aniitu Doktor. Iji koos na dhugatu. Amma waan dhagaa iddooma tokko dhagaa hin qabu. Harraba koo ammani harraba koo duwwaan dhagaa. Iddoon nagaa ta'e isinitti moo? amman akkan ilaalaa jirutti waan baay'een keessattuu baddaa dhukkuboota gosa garaa garaa keessattuu baddaa jira amma gaa kanaaf iyyuu sagaraan keessa na fuudhamu laata Maal nyaati? Maal nyaata? Anuma koo fuudhaa ilaalaa malee maal nyaata? maal kan keessan qofa Abbaa manaa fi manaan tokko. yoo tokko ta'ayyuu nu seerattiin bulmaata keenya seerattiin yeroo nama wallaannu dirqama kan isaanii qoratamuu qabu bira ga'uudhaaf ammanii dhukkuba baay'een keessatti arge sagaraan isaanis fuudhame kan biraa keessatti arguu dandeenya. Sagaraa ta'aa naannaa manaaf abbaa manaa gargar baastanii. moo fincaan keessan fuudhuu laata Maal isas maal dhugaa? Kanuma koo fuudhaa isas. nars Amma tangoodhaan maal godhettani qoricha naa kennaa kanaaf nu dhuufin jedha. amma Nani akka madda goonu maalanis. Hima dhumaa Doktor. Harka kana na nyaata. si nyaata Na nyaata. Qaxxam godhe. qorra Baabura isaatti immoo daakaa mul'ata. Na daakalaa baaburatti na naqe. qorraanis nuti keessatti argamu Qorra bichaadhaan. kan koo himattaa'u. Kan koo himattaa'u. Okkumaam lama taane innaan jedhe malee. Jireenya hin qabu. kan biraa Bobolee immoo hin qabu. Nyaata kana immoo inni nyaatu sila. Kan lamman keenyaan nyaate. Olan deebi'ama. isin nyaachisa isin Na nyaachisa maali giiftii ko. Kan safara keenya guutumaan numatu nyaata. dhiisaa bakka kan keessanii qoratamuun barbaachisu sukkaara qoricha isinii ajajama Sukkaaroo suuqira jira bitadheen darba. dhiisaa sukkaara kan isaanii egaa amma Finfinnee. jira kana Finfinnee maal? Kee maal tagaree baatteen ta'u. Kalee kan. Akkas. Ilaa. Isanii irri barabteetu kurruufti jedha. Kalee na waraana isa. Isan hedha bula giiftii. kalee isin waraanaa Kalee na waraana. Kanuma gaarraa faga'ume. waa'een kalee kana egaa xiqqoo ishee tindirii ta'uu qoratamuu qaba haaluma isaa hunda isaa ilaallee anammanii akkam Maal fooyya'atti qaba. dhukkubi mannee isaa keessa isinitti ijaarratteetti akkan ilaaletti Yeroo waa bodhu na dhiisaa. Yeroo waa boffodhu. isin immoo maal duutaniittu fayyaamti keessaniyyuu maal lafarraa badaniiru Doktor. Reetii dheettu. Qaxxi godha kan. Halkan ganam. Kan ammoo akkas godhe. Maalli kun keessa mana gubataa jiraati. somba gubate somba gubate Maal jettanii? Qunnamee moo maal jedhan? Maata maqaa ishee? Somba miti. Maata maqaa ishee? Galliyaa somuuf jedhes. Asitti naasii Isa, isaa kaa. isa. Gallaan kunuuti akkamitti waa dubbatu? dhiifama wal dhaggeeffanna gaa kuni dubbatatee somba bitaa ta'uu danda'a doktara. somba ta'uu danda'a rakkina mana keessanii manumatti kun asii waa'ee dhukkubaa haasaa irra waan Akkatti dubbata dungamu manatti immoo. maarree kun mana murtii daaree qoricha gagalmeessiiti dhukkuba gara 8 isin keessatti argeeran Saddeet bichaa. 8 argeera Raafinkaa yoo gorronni. Ankoo meeqa laa? Ankoo meeqa? Kan koo meeqa? kan keessan kan keessanii garuma kadeetti qabannee jira ammaaf Meeqa ree dhukkubichi? qaaga Shangodhaa fi ishee. akkam ta'e Shangodhaa fi. walumaa galatti Kan koo meeqa? Kan koo qabaatti natti maan jedhe walitti dabalinaa? rakkoon qabu maal abbaa manaa fi haadha manaa erga taatanii gara birrii 15,000 qorichaaf ajajamee jira. Kan ishee qofaatti itti maaga. Kan koo qabaatti natti maaga?
Waati natti maafu. Barbaado namtittii kana dhukkubas fayyaa namtittii kana wajjin hin barbaadu. Dhukkuba koo waati natti. Akkuma arginetti abbaan manaa kee gara qoricha birii 10,000 bitamuufii qabu. Akka ilaalletti kan sukkaaraa isayyuu adda adda baafneeti. Dhukkuba baay'ee argineesin keessatti. Maal as nannoftanii maal? Fayyaan keessanii. Adda nannoftanii hin jedhe. Wallaggeeffannaa. Inni isin addanatti walitti qabamtanii keessa. Wallaggeeffannaa. Maal wallaggeeffannaa? Fayyeera no? Kan jedhu fayyidee du'aa keessantu deemaa misi. Fayyaatti du'atu. Gooftaa galatu fayyeera. Laamee. Ilaalchanis fayyide. Isheenis fayyide. Maali? Ulee qabattanii bakkee dhaabattanii saamtanii akka maal inni digdama himadhe garaanaa na dhaggeeffannaa dokteera garaanaa laaftuu hin dubbadhe malee tokkittiin dhukkubfadha mataa duwwaa na cabu hiramuuf nan fayye kunoo fayyaa ta'a Adaan gabaa. Atin barbaadde yoo ta'e fayyeera dokteera. Tasgabbaa natti waan isin dhaggeeffadhaa. Dhukkuba hamma kana nutti maa ooltanii ani akkuma argettiyyuu dhukkuba hamma kana keessaa kan irratti hin qabu. Amma isin hunduma isaa isin irratti argee jira. Akka biyyaatti dokteera biyya keenya mee dhaggeeffadhe maal dhaggeeffadhe. Maa inni dhukkubi sammuu. Biyya keenya dhukkuba sammuu. Garaa olii laafna. Dhukkuba diddama himattee naan birriin gabbu'aa deema. An akka sedheen diddama himadhe. Egaa nuyi fayyeera moo dhonda isaati. Haala fayyaa irratti teenya fayyaa keessaniif malee. Maal gallaa dhukkuba sammuu qabdee ta'e ishee silmiyoon. Fayyeera. Dokteer fayyeera. Ankaniin jedhu ifa tasgabbaa. Fayyeera fayyeera. Hospitaala Amaanuel. Fayyineera. Hospitaala Sammuu Amaanueliidha takkaallaa kutattanii dhuftanii yoo ta'e. Doktor. Dhukkuba namaatti fayyadamtanii Gamteessa. Gamteessa. Achi na eegi waan itti hima. Waa'ee itti hima. Ilaamee. Koronaatis ni taaree laata. Waay namni mee giiftii ko kana booda akkasitiin qarshii gurguddaatti maati naas isaati nama fayyisaa malee qarshii nama baasisina hojii gaarii jalqabdani nuu bulaa jiraadhaa isin nuu jiraadhaa nu fayyiftani fayyineera isin beeksistu araboomaatu nutti ergame hospitaala Amaanuel sammuudha sammuu hikkatanii yoo dhufan ta'e takkaallaa kutatanii achumatti maal hin eeganii asitti dhufanii nutti bahu. Oh my goodness. Waa'ee hojii kootii natti himti. Maqaan koo Oromiyaas Waaqennee Baay'isaan jedhama. Bakka itti dhaladhee guddadhe Benishaangul Gumuz jedhama. Kutaa 6. Digirii koo jalqabaa Soosaamatti xumure. Akkaataan itti gara aartii kanatti dhufe. Abbee kootu baay'ee hojjeta. Jaalala guddummaan immoo guddadheen akkaataa itti hojjetamu ilaalaan guddadhe. Waldaa keessatti guddadhe. Waldaa keessatti iddoo baay'ee hojjetamuu fi abbee koo ilaalaan guddadhe sababa ta'eef fedhiin aartii, fedhiin diraamaa hojjechuu, fedhiin isteejii irratti waa hojjechuu baay'ee man jaalladhan ture maaliif abbee koo irratti ilaalee sababa man jaalladhuu fi achumaan immoo wanta aartii wajjin wal qabatu barachuun immoo gaariidha. Maaliif wanta uummatatti dhufu iddoo ta'eef bareechachuuf sheeppii godhachuuf attamitti akka hojjetamuu qabu afaan baruun aadaa ofii baruun immoo barumsa keessatti argama sababa ta'eef barumsa isaa baradhe barumsa isaa immoo baradhe immoo ittiin hojii aartii Oromoo kanaa guddisuu duwwaatu hin taane dhaloonni abdii godhatee nu ilaalee abdii godhatee akka hojjechuu qabu. Afaan keenya illee akka guddisuu qabnu maaliif afaan keenya guddifnannee baay'ee itti dhamaa turre yeroo barannu afaan keenya immoo karaa ittiin guddachuu qabu taalentii qabnu yoo fayyadamne guddifna barsiisuu duwwaatu hin ta'in dubbachuudhaan dubbachuu duwwaatu hin ta'in immoo ittiin aartii hojjetanii ittiin guddisuudha. Kanaafiyyuu wanta narraa barbaachisu tokko wanta na keessa jiru tokkoon hojjedhee afaan koo guddisuu, aadaa koo guddisuu, duudhaa koo guddisuu, Oromoon maal akka fakkaatuu fi maal akka ta'e itti agarsiisuun karaa aartii baay'ee waan danda'amuuf karaan kun anaaf gaariidha na keessa jira deeman eegalee gaarii. Shaayii isinis galatamaa jecha maqaan koo Hawwii Girmaan jedhama. Kan hin dhaladhee godina Wallaggaa Lixaa Gimbittan dhaladhee kan hin guddadhe immoo asii barattuu kutaa 12ffaa barataa jira. Barataa aartiin illee xiqqoo ishee hin cima garuu fedhii isaaf dandeettii isaa qabda taanaan wanti fedheyyuu barumsa wajjin miti hojii kan biraa wajjin iyyuu si dinquu
si dhowwuus hin danda'u. Maaliif an barattuudha garuu hojii aartii kana immoo jechuun hawwii ijoollummaa kootii waan ta'eef ijoollummaatti argee wanta hojjechuu barbaadu waan ta'eef mana barumsaa miidiyaa keessa faallee wanta dandeettii isaas fedhii isaas wanta qabuuf wal bira adeemsise. Maqaan koo Liilii Masfiin jedhama. Bakka itti dhaladhee guddadhee godina aanaa Abuna Gilda barate akkasumas immoo barattuudha. Ani aartii baay'een jaaladha. Akkuma jaaladhus immoo baay'een hordofaan aartii afaan Oromoo baay'ee hojjechuu yaadas nan mokkoras. Akkasumas immoo akkuma yaadu akkuma mokkoru hirman irra ga'een hojjechaa jira. Ammas gara fuulduraattis akkan hojjedhu abdii guddaan qaba akka duubatti hin deebine. Tolee, maqaan koo Boontuu Ayyaruun jedhama. Kan itti dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaadha. Imala aartii kan eegalee waggaa darbee ture. Waldaa Makaana Yesuus magaalaa Najjootti qophii dargaggootaa jira ture. Qophii sana irratti wanneen akka koomeedii, diraamaa minaaminiin hojjenna turre. Achi keessatti hojjechaa ture. Achumaan immoo fedha aartii waan hin qabuuf gara Finfinneetti gaafa ol ba'u immoo barumsa isaan baradhee akkasitti gara aartiitti dhufe. Dhugaa dubbachuuf barumsi aartii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif gaafa waan qabdu hojjetta sirriidha garuu taalentii jechuun kennaadha. Aartiin kennaadha. Aartiin kennaadha muusiin jedhu wanta anamma Wallaggaa afaan loqoda Wallaggaa keessatti dubbatamu baay'ee isaa beeka. Kan Gujiitti dubbatamu garuu baay'ee isaa beeku. Yemmuu dhuftee barumsa isaa barattu immoo loqoda afaan Oromoo ta'e jeneraal wanta ta'e baratta. Akkamitti akka fayyadamuu qabdu baratta. Barumsa isaan qabdu taanaan immoo barumsa isaan qabdu taanaan garuu loqoda kanas rakkisa. Inni iddoo biraatti eebbate iddoo biraatti abaarsa ta'uu danda'a. Inni iddoo biraatti safuu eegu iddoo biraatti safuu cabsuu danda'a. Kana immoo maal keessatti argatta? Barumsa keessatti argatta. Ituun baratiin warra hojjetan aartii keessatti fufuu hin danda'an. Maaliif gara biraatti jaallatamanii gara biraatti jibbamu. Hojii aartii Oromoon hojjedha jettee immoo gar tokkoon jaallatamtee gar tokkoon jibbamuun gaarimmaa hin qabu. Kanaafiyyuu barumsa isaa baratta. Barumsi isaa immoo loqoda aadaa kee akkamitti akka eeguu qabdu, afaan kee akkamitti akka eeguu qabdu si barsiisa. Itti dabalaan sheep godhatta, hin bareechatta. Wanta hojjechaa jiru kun uummata duratti maal fakkaata? Hin bareeda. Wanta hojjechaa jiru kun hin barsiisa. Ittee teessee xiinxaltaa. Erga xiinxaltee namatti baaftaa. Namni jaallata. Maaliif? Wanta barumsaa kennaadha. Kennaa sana irratti wanta barumsaan dhufedha. Yemmuu dabalateedhu akka inni jaallatamu godha. Kanaafiyyuu barumsi isaa nan baay'ee na gargaareera. Maaliif akka namni na jaallatu godheera. Akka namni jibbu hin goone. Yeroo barumsa isaa hin qabne bareedeera. Tema baay'ee hojjettaa garuu baay'ee hojjechuun keessan si kuffisa. Yeroo barumsa isaa barattu garuu akka namni dhandhamee yoom itti fufala. Yoom akka godhala yoom dhufala jedhee si eeguu goota. Kanaafiyyuu barumsi isaa baay'ee na fayyadeera. Hirmaannaan kun miidiyaa keessa mana barumsaa keessatti duraan Amaariffaan barataa ture. Tiyaatira Amaariffa afaan Amaariffaadhaan hojjetaa ture. Diraamaa Gabaabaa fa'aa yeroo qophii mana barumsaa keessa jiran miidiyaa keessatti illee walaloodhaan diraamoota gaggabaabotaan ijoollee hirmaachisee achi keessatti hojjetaa ture. Isa booddee Amaariffaan hojjetaa ture garuu afaan kootiin immoo deebi'ee maaliif aartiin hojjedhu isa jedhamutti deebi'ee anaaf moodeliin koo Abaaboo Warqinaadha. Abaaboo Warqinaa dubartii jabduu hojii maatii barumsa hin jedhin aartiis jabaattee hojjettee akkaataatti aartii adeemsistee isa jedhamu isheerraan baay'een kan ta'e jechuun ijoollee durbaatti yeroo baay'ee maatiin hin deeggaran aartii kana fakkeenyaaf hojiin jira barumsatti akka namni itti fufu malee aartiidhaan akka namni deemu barbaadan ture. Anis immoo maatiin yeroo baay'ee jalqaba aartiidhaan hin deeggaran ture garuu fedhii isaa qabda taanaan amman bakka galman jedhu sanatti ammasitti jawaadee cimee barumsa sulluufaa deemsisaa aartiitti itti fufee jechuudha. Barnoota aartii irratti nan hojjedhaadhuma ammatti barnoota isa kana ofirraa xumuree akkan aartiitti deebi'uu yaadaan jira. Xiqqoo barnoota wajjin daanganatti ta'e malee. Ani barumsaanis ta'ee hawwiin koos aartiidhuma fedhiin koos aartiidhuma gara fuulduraattis. Namni ta'e kennaa ni qabda. Kennaa qabdu irratti immoo gaafa saayinsii kennaa keetti sana barattu waan itti barattuu fi waan itti yaaddu sun wal siisima. Isa booddee waan itti hojjettu si bareeda.
baay'ee garaagarummaa qaba jechuun yeroo sana qabannaa isteejii illee badaama kanatti hin beekun ture. Amma ergannuu fi saayinsii isaa baree qabannaa isteejii wantoota aartii tokkoof barbaachisan guutummaa waan hin baree fi waan hin hojjedhu hin bareeda jedhee yaada. Mana bareedas. Kenna taatumaadha kan hin barbaadu. Keessumaa isteejii fa'aa hojjechuu baay'een jaalladha. Maaliif tiyaatira hojjechuu yommuu tiyaatira hojjettu wanta amma itti amma hojjettudha. Wanni sun baraabamuu as utaaluu qaba. Nan jaalladha hunda isaa aartii kee jira garuu inni isteejii irratti hojjettu al tokkicha ergaa barbaadde sana muda barfattu oodeensiiti feedbaakiin oodeensi irraa yeroo masaa achirra dhaabattee ilaaltu sitti tola baay'ee miira guddaa kenna gashe maaliif yeroo abbeen koo hojjetu baay'ee ilaalee itti gammadaan ture iddoo ta'e bakka baay'ee man jaalladha. Taatumaadhaan hojjetan baay'inaan taatumaan walaleessaa miti walaloo namaa garuu sammuutti qabadhee hojjechuu nan danda'a waan akka monoloogii sololoogii hojjechuu nan danda'a qubdubbii hojjechuu nan danda'a akka nama tokkotti irratti immoo taatumaadhaan aartii guddisuu nan barbaada nan hojjedhas immoo boru maaliif aartistoota baay'ee ilaalaan jira na jaallatus nan jaalladhas bakka natti tola baay'ee. Nan danqu jechuun waan tokko kan na danqa jedhu yookiin barumsicha dhiisee yookiin kan aartii dhiisee yoo ta'e malee sagantaadhaan taanaan lamaan sanan jaalladha taanaan lamaan isaa fedhii qabanaa taanaan wanta tokko moo wanta jaallatu tokko sagantaadhaan abbaan barbaadde bira deemsisuun hin danda'amu. Anani sa'aatiitti qo'achuu qabutti nan qo'adha sa'aatiin mana barumsaatti deemu nan deemedha. Sa'aatiin qaburraa immoo amma naa danda'amee aartiitti nan deemsisaa jechuudha. Kanan jaalladhu abbaalataati. Kanan baay'ee deeggaru sabbaalataati. Kanan deeggaraa ture sabbaalataati. Hawwiin koo fuulduraa taatuu cimtuu ta'uun barbaada. Akka eenyu jedhu ammaaf meelaa lama qabna akka shamarraniitti. Akka ishee ta'uu nan barbaada jedhee yaada. Rool moodeliin koo sitti meera abbee koo dhatiin jedheerani tun magaalaan naqina abbee koon argee erga abbee koo arge immoo abbaalataan arge. Abbaalataan arge maaliif yeroon saawwatisu sanbaduraa magaalaan naqaa mana shaayii teenyee ilaalladhanne baay'eema isaa fi waliin akka baay'een ilaala. Ena abbee koo taane abbaalataa fi waliin akkaan beekan. Baay'eeman jaalladhas carraa ta'ellee tu hin argini wanni ta'an garuu baay'eema abbee koo kanatti fakkaatan isaan maaliif abbeen koo akkuma isaan ijaarsadha. Garuu baay'eema hojjetu baay'eeman jaalladha. Waliin akka lamma yoona qaamaan hin arganne gaafa arguutti ni maree mayyaadha akkam fayyadu. Fuulduraa fi anabjuun koo ijoollummaa makoodhaa kaasee fiilmii afaan Oromoo jechuun kan ittiin warra kaan wajjin dorgomuu danda'u fiilmii bareedaa isaa hojjedhee tiyaatiras yeroo baay'ee tiyaatiraan hojjedha tiyaatira gaggaarii ta'anii diraamaa aartii afaan Oromoo akkuma warra kaanittis akka addunyaattis ta'uu danda'a wal dorgomsiisuu fedha guddaan qaba akka inni ta'ummoo abdii guddaan qabas. Aartii qofa irratti xiyyeeffachuun barbaadu waaqayyo na gargaareef hojii biraas aartiis wal bukkee qabee wanta narraa eegamu tokko aartii Oromoo irraa waan eegamu tokko aartii Oromoo irraa waan eegamu tokko nan hojjedhee yaada. Anis baay'een isin galateeffadha aartii Oromoo guddisuuf kaka'umsa akkasii fiduu keessanii fi ijoollee oladunkoota akkasii waamtanii carraa hojii biraa banuu keessanii baay'een isin galateeffadha kun iddoo guddaan isinii qaba galatamaa. Ayyee isinillee ogummaa qabdaniin kottaa ba'aa mul'ifadhaa jettanii carraa kana nu laachuu keessaniif warri Waliif TV guddaan nu galatoomaa jechuun biroodha. Tole isinillee keessummaa keessan nu godhachuu keessanii baay'ee galatoomaa. Ayyee isinillee galatoomaa sitti waamtanii carraa kana nu argachiisuuf isin jedha. Haadha koo kan kee dubbachuurraa utuun dhiisee wayyaa afaan koo cufadhee gaarummaati qabduun isa durii caalaa bulee si hubadhee ani dhiiga keetii dhiiga kee uumamaa si keessaa foxoqeen nama ta'ee deemaa humaa gadameeksaa miciree jalqabdee eessarraa eegaleen eessatti rakkaa satinaaf cabdee gaara meeqas lixxee kattaa meeqas buutee
daqqa kee ijoollummaa guddisa koon fixxee harka kee cinaacha kaasuttis na baattee yeroo kan koo jiirtu ofii gogduu laattee nama na gochuudhaaf simboon kee salphatee gugaan kee saphatee foon maddii kee qoree gogee bishaan baatee takka gara diidaatti takka gara diinqaatti haadha galfii dhabdee dhukkubaan nyaatamtee eltees boquu cabdee ho'a gaarummaa keetu laphee koo na baqsaa haadha koo deessee koo haadha galaa dhoksaa hunda keessaasi aanteen koo hangafaa jiruu dubbii kee durayyuu yaada keettan quufaa ganamaan dammaqxee urgaa haadhummaa kee foolii isaa natti tultaa dhala koo naan jettee sagalee jaalalaan honnee koo bulbultaa hajaa'us machaa'us si'i nyaara guuru argeen beeku takka haala kam keessattuu dhimma koo fawwaachuuf hin dhibamtu bakka hayyoo galmeen seenaa beekaa cabdee dhiiga buuftee natti baafte gatii kan nama hundaan olii kan waaqayyoon gadii wabii koodhaati ofoodee namoodee gaafan qofaa saasu sinnatti dhiyaata wanti nyaatan dhimnaan yoon agabuu buleeyyuu naaf faarrikee irbaata galmeen seenaa beekaa cabdee dhiiga buuftee natti baafte gatii kan waaqayyoon gadii kan nama hundaan olii wabii koodhaati hayyoo koo harmee koo ituun taane ta'e moomni koo gabaabaa silaa du'aaf si gidduuttan daangaa hin cabne dhaabaa hayyoo koo deessee koo si caala hundumaa si caala hundumaa hayyoo koo deessee koo si caala hundumaa si caala hundumaa